السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل تور تودا وجب تودا جرات تودا المرة شمار كمونه. أنا متأكد إذا قدرت نجوا خسر بكون جريت السلام تنتهي إذا جرات أنا رابط سنجا سنجا جاء إذا بقولي كيا. مو بانة جرا سواء نخيل لين سوالة دا حبش ada. أكنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين نجام بانة دعاء نقول ada إن شاء الله تعالى دعاء تسلم جست ورمو ديا. خالص سجا. وبقولي كيا جولن. Joolleen biiftuu nuti argitelleen akkasitti garee teenya taatee rabbiin irra nu aansee akkasitti gartee biiftuu rabbi baadile inshaallahu ta'ala amma imalli keenya gara baharaatti deemu jirra hunoo biinillee argu jirtanii ilmaan laafin deemu hunoo oromoon laallu duuballee jirti oromoon nama hedduu jira dhiira fi dhalaa wal keessa jirra inshaallahu ta'ala du'aa nu godha gaabbolee kiyya viidiyoo tana yeruma gartee bakka niitoorkiin baatetti gadi isinii dhiifna amma bakka niitoorkiin jirtuurraa bau jirra bakka tan amma jiru tan niitoorkiin jirti amma bakka niitoorkiin irraa ba'uudhaan deemnuuf bakkuma geenyatti viidiyoo tana isinii gadhiifnaa jobboleeyyan kiyya amma garuu immoo imalli keenya gara baharaati sa'aatiin tun halkanii irraa sa'aatii 2 akkana galgala jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya du'aa nu godhana hunoo Abdurrahmaan hunoo Bilaal hundinuu jiranii biinillee achi jira kanneen oromoon taanillee ni jiranii alhamdulillah rabbil alamin nagaan baafallee imalli keenya fatanaa baaraa qofaan noo obboleeyyan kiyya fatanaa baaraa tana rabbi sinaa dabarsu nuun jaadha inshaallahu ta'ala akkanaati bakka keenya hundatti viidiyoo isiniif marraa bakka keenyatti viidiyoo isiniif marraa bakka hundatti viidiyoo isiniif marraa deemna kanaaf obboleeyyan kiyya rabbi nagaan isin haa galchu jechaa du'aa nu godhaadha halkanii yoo ni dhaqqabne halkan yoo ni gartee kan nu mul'atu taate yoo ni illee kan isinii marru ta'a yoo nu mul'atu maate wanni goonu hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya yoo nu mul'atu maate akkanaati inshallah rabbi nagaan nu haa galchu rabbi nagaan nu haa galchu yaa obboleeyyan kiyya rabbi nagaan nu haa galchu yaa du'aa nu godhaa obboleeyyan kiyya fatanaa meeqa keessa dabarre fatanaa tanallee rabbi sinaa dabarsu yaaditi du'aa nu godhaa isiniin jennaa inshallah ta'ala rukkaaba namaati gaa'ii dallaalan deemu jirra rakkuma jabaattetu gaa baara kana nutti nu oofu jira silaa gartee rakkoo ta'uu maatte baara kanatti hin deemnu xayyaaruma eegganna ture garuu immoo rakkoo jabaattetu baaratti nu oofu jira du'aa nu godhaa isiniin jennaa inshallah ta'ala rabbi nagaan nu haa galchu rabbiin gartee irra nu aansu bishaan kanas isaa uume tanaafu muka gartee irraan deemnu kanas namaatti tolche malee isumaatu uume haa ta'uu obboleeyyan kiyya nullee isumaa uume takkanaati rabbi irra isin aansu jaadhaa du'aa nu godhaadhaa inshaallahu ta'ala hogga bahara bira geenyas yoo ni ifaan kan mul'atu taate halkan deemaa jirra waan ta'eef yoo ifaan kan mul'atu taate ka viidiyoo isin marru ta'a ammoo garuu amma yoo dukkanti ka jiraatu taate yoo ka gartee ifaan hin jiraanne taate dooniin dhokattee deemtu waan taate ifaan hin jiru alallaagaa yeroo irraa buunallee yoo kabaruu taate isiniif marra bakka keenyatti garuu isin alaa kullee viidiyoo kan isinii marru ta'a jechuudha obboleeyyan kiyya biiftuudhaan nagayitti gololchaan si harkaa ba'ee jira waliin agartanii namni asitti ergitellee gartee maallaqa keenyaate sitti garagalee jira asumaanuu dhaamsa isiiti biiftuun waan gartee dalaytu san gartee irraa dhiisii simbaasuu takka siin godhu waa takka siin godhu dhiisuu siif irra jalaa jennaan jechuudha biiftuudhaan oromoo guutuu darartee amata guutuu waggaa takka guutuu oromoo darartee oromoo miitee oromoo waan feete gootee siiriidhaan maraachitee kaan gartee gurgurtee kaan bittee kaan gartee dargaa gootee kaan gartee rabbitti kafartee takka waan nati fiddan jiru rabbi tokkichaa Muhammad ergamaa isaati alayhi salaami takka gartee unoo si harkaa baane jirra haafillee si harkaa baate bal'inatti hafuu kan kee bal'inatti hafuudha kanaafuu siif irra jalaa jennaan jechuu biiftuudhaan biiniin dhiisinaa jettanii noo biinii fuudhatiin deemu jira obboleeyyan kiyya dhaamsa keessan gadi hin ganne amaanaa teessan hin nyaanne amaanaa teessan harkaan qabaa oromoo heddummaanne gaa rabbi nagaan nu haa galchu oromoo teenya heddummaanne wajji yaa'u jirra inshaallahu ta'ala takkanaati du'aa nu godhaadha ijoollee gartee isin gara sanis rabbi jazaa kafaluufi akkasitti biiftuun nutti ergiteeti biiftuun akkuma nutti ergiteen gara galanii jechuudha ableen gartee isinii deemtu biiftuu dhaqii jedhanii dhaabnee fi biiftuun gartee ifiifuu diqaaladha biiftuun gartee ifiifuu haraamidha biiftuun ifiifuu baalageedha siiriidha gootii humnaan qabdu humnaan hin dalaydu siiriidhaan dalaydi shirkii rabbi goote rabbitti goote waa dalaydi malee humna qabaattetii miti biiftuutti hin dhaqinaadha ablee isiin gartee isinitti bitte darbaadha takkaa'uu diina biraatiin ofirraa dhoorgadha isin ammoo jazaa rabbi isin haa kafalu galatoomadha jenneeti obboleeyyan keenya san nagaa rabbi walitti dhaammannee adda baanee jechuudha obboleeyyan kiyya takkasiiti inshaallahu ta'ala obboleeyyan kiyya du'aa nu godhaadha rabbi nagaan isin haa galchu jechaadha du'aa nu godhaadha irra aanee jirra irra aanee biiftuu irra aanee jirra inshaallahu ta'ala obboleeyyan kiyya du'aa nu godhaa isiniin jennaa inshaallahu ta'ala rabbi nagaan isin haa galchu jaatiti du'aa nu godhaa isiniin jennechu du'aa teessan
dalagaa jirti du'aan teessan haala nu bira dhaabbatte biyya Yaman keessaa ba'uu jirra magaalaan adan tana fakkaatti noo magaalaan adan akkatti bareeddi kunoo keessaa ba'uu jirra imalli keenya gaa karaa baharaa deemu jirra gaa yaa rabbi gaa nagaan nu galchaa haaliqa qiyyati du'aa Oromooti yaa naa qeebali yaa rabbi qiyya du'aa Oromooti yaa naa qeebali kunoos magaalaa adan isin daawwachiisan deemu jirra obboleeyyan qiyya kunoo magaalaa adan isin daawwachiisan deemu jirra kunoo akkanaati ilaalaadha magaalaa adan daawwadhaadha adan nuno adan magaalaa adan laala obboleeyyan qiyya daawwadha magaalaa adan isin daawwachiisan deemu jirra kunoo akhira Yaman gaa kunoo baara afaanitti dhaloitti magaalaa adan tana itti dhaammatu jirra jechuudha baaba Abdurrahmaan miilarran taa'in baaba kaamera tasitte yalla eeto jide takkana de obboleeyyan kiyya gaa kunoo Bilaalis nagaan ba'ee nagaan galu jira nagaan rabbi biyya abbaa isatti galchu jaadha du'aa godhaadha inshaallahu ta'ala warra maatii teenya biratti nagaan galee nagaan bashannanu rabbi nu haa godhu inshaallahu ta'ala Yaman Sayidoon faanuu keessumaa galan gaa Sayidoon faanuu keessumaa galanii inshaallahu ta'ala Yamanni baddee Sayiduu keessaa galee jira warri namni haftanillee warri akka balloodha warri akka bahar sufiyaafaan warri akka gola aartii Oromoodha warri akka Jawaadee warri akka Hurmaatee faan hundi keessanuu akka galtan asumaan dhaabsasanii dhaabna Yaman baddee jirti warri siirii godhu gartee haguma soomanaa kana malee gaafa soomanni ba'e isinitti deebi'a akka isinitti hin deebine akka gartanii daftanii jala baatan asumaan dhaabsasanii dhaabnaa jechuudha obboleeyyan kiyya eegaa obboleeyyan kiyya asitti makiinanni dhaabbatte sawwaaqa waa fudhatu gabbu'e tanaafu Oromooti yaa akka gartee warri biralleen akka galu deemu awwabiini rabbiin mootan teessee haa kennu ilmoota rabbi isaa kennu gaa nama tanamaa jabeessa rabbi kennaaf beek nama tanamaa jabeessa rabbi teessaa kennaaf beekadhu awwala keeti yaa'uti yaa'usi asiin gee alhamdulillah rabbil alamin rabbi jataa siyaa kennu ilmaan babbareedaa rabbi siyaa kennu inshaallah hadiin gartee ilmaan diinii kanaaf illee du'aa godhaadhaa rabbi hafuusisu inshaallahu ta'ala Ahmadu gaa Oromoo ta'etti Kono barat jira magala Yaman keessa akhira jira kono barat yaa'u jira buleeyya biyya gaa'ee nu godha wani biraata sinin jedhu jiru gaafa barat cibaanee kana biyya teenya qallee hojii tabannaa yakufallaa inshaa obboleettii teenya tanaaf illee ilmaan afuriin kophaa deemu jirti du'aa godhaadhaaf Oromoo tiyya du'aa godhaadhaaf inshaallah rabbi nagaa naa galchu du'aa godhaadhaaf rabbi nagaan is naa galchu jecha akkanumatti kan naqamnee deemu jirra eegaan maaloo riijuun bu'aadhaa rabbuudhaan akkanumatti kan maal jette akkanumatti kan naqamaa deemu jirra obboleeyyan kiyya akkanumatti qisaas taane biyya namaa tana keessatti gee ni gaa rabbi nurraa haa guutu inshaallahu ta'ala obboleettiin teenya takka sun as jirti takka ilmaan nama lamaan deemu jirti tunilleen obboleessu keenya kunilleen adaamaa deema Abdurrazzaaq Jamaa du'aa godhaadhaaf obboleeyyan kiyya irraa olji gaafati Bilaal olji jarra olji tutto furiwa takkanaati obboleeyyan kiyya du'aa nu godhaa inshaallahu ta'ala inshaallah du'aa nu godhaadha rabbi nagaan isin haa galchu yaa du'aa nu godhaa obboleeyyan kiyya rabbi nagaan isin haa galchu yaa inshaallahu ta'ala rabbi nagaan nu haa galchu alhamdulillah yaa rabbi kiyya kabiyya tana keessaa nu baastu maali baa honola si argu jiralla si argite Oromoo si garte bye bye jin bye habibi Habibi, I am going in Ethiopia. Oromoo tiyya hunoo ilmaan keenya gaafa bareedaa ilmaan keessan Abdurrahmaan fi Bilaal illee hunoo gurra yaa'u jira obboleeyyan kiyya ilmaan keessanii barana guutuu isaanii acha boo'aa turtanii hunoo gaa gurra yaa'u jira du'aa teessanii nu bira dhaabbadhaa isin jenna obboleeyyan kiyya bye gaa haga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jenna obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala